السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت نور دفتر نغنيا بخيب جمتون خينيا الروان عليتو كيسني في كبرنا دفني واني على نسني مالي يجون كيسني هنولمو خراج زوم اتمنى في فايدة إسا ولله لا يجود فايدة إسا مالي يجون زوم يجون زون التيم برجو دافع تيم برسي سودان نما خما نما دبا نما دبا لما بفا جروبي تنزو أونلاين رتي بنتني وجنا سودا فهمتو تكلم فايدة asde adaan isinin jaa waan bareedaadha waliin karaa barnoota waliin haa ilaallu isinin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karaa zoom itti banan jechuudha. Akkalattumaan karaa zoom waliin yaana akkana banama banachuudhaaf hagamanaa kana tuutan jechuudha. Harka mirgaarra jiru. Saabni bakka hedduutan hunoo harkaan inni isin irra geessisan garsiisa. Akkana tuutanii gadi tana dhuftanii imeela keessan irra guuttanii jechuudha. Imeelli hunoo karaa gabaabaadha. Bifa kanaan akkanatti irra coqaastan absaan eeggattan jechuudha. Hanga inni isiniif dhufutti akka neetwoorkii keessaniitiin isiniif dhufaa jechuudha. Absaan eeggattan hanga inni dhufu. Amma isiniif baname hunoo isiniif baname bifa kanaan akkanatti isiniif banama jechuudha. Umrii keessanitti guuttanii bara dhaloota keessanii nuti yoo itti kunne bara 1984 tuqunne waan feetan itti guutan jechuun daruuriidha miti. Akkanatti itti guutan sanbooda konteenii gootan sanbooda kajalaa kanan create account bakkeettu kana cuqaastan create account bakkeettu kana cuqaastan jechuudha. Haala kanaan isiniif banama jechuudha. Isiniif baname amma isiniif baname akkanatti isiniif banama bifa salphaadhaan jechuudha. Bananne jechuudha amma akka jechuudha. Akkaataan haala inni bansiisa haala kana jechuudha. Amma gruppii seentee nama wajjin haasa'uudhaaf kajalqabaa kana tuutan jechuudha. Kajalqabarra jiru kana neobi miteen bakkeettu sana kanatti tuutan laal ni tuutan jechuudha. Ammallee kajalaa kana kana coqaastan isiniif banamaaf sana eeggadha. Amma banamu jira kunoo amma gooxeet bakkeettu sana kanatti tuutan gizee tana bakka sana tuutan booda takkii kanaaf isiniif banama jechuudha. Halluu gootan haala kanaan isiniif banama jechuudha. Viidiyootiin akkanatti isiniif banama nama dhibbaa ol zoom haala kanaan ittiin haasa'uu dandeessan jechuudha. Zoom jechuun waan ajaa'ibaati, waan bareedaadha jechuudha. Teknooloojiin ammaa qottee jirti. Asumaa bakka hundatti wajjin haasa'anii bifa viidiyootiin yaada wal dabarfatan jechuudha. Wallaalaa bifa nama 5 taatus akka guruupiitti dhuftanii waliin haasa'uudhaan waan ajaa'ibaati jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Saniifuu zoom kana namni hin beekne haala kanaan seentanii baratanii irraa fayyadaman isiniin jaa. Viidiyoodhaan akka mul'anne namni fedhu yoo jiraatu taate as ilaaltu sarara gartee stop viidiyoo bakkeettan kanatti cuqaastan akka ofirraa dhaabdan jechuudha. Saniif obboleeyyan keenya hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jechaa. Chaanala keenyaaf namni haaree taatan subscribe godhaadha. Warreen maatii keenya taatan immoo share like godhuudhaan nu gargaaraa isiniin jenna. Akka barnoonni keenya guyyaadhaan wanni itti lakkifne isin bira dhufu all gisee subscribe gootan bakkeettoo all jedhamtanirra fayyadaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.